Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya qabannee isiniif dhiyaanneetiin jirra. Hanga xumuraattiin waliin akka turtan isin affeera. Gabaan kaapitaalaa damee jireenya lammiilee jijjiiruu akka ta'uuf xiyyeeffannaan kan hojjetamu ta'uu akeekame. Gabaan kaapitaalaa damee dinagdee waliigalaa Itoophiyaa tumsuu fi jireenya lammiilee jijjiiruuf ta'uuf xiyyeeffannaan kan hojjetamu ta'uu abbaan taayitaa gabaa kaapitaalaa Itoophiyaa beeksise. Ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmed gabaa qabeenya sanada Itoophiyaa kaleessa kan eegalchiisan yommuu ta'u sirna eegalchiisaa irratti waltajjii mariis geggeeffameera. Waltajjii marichaa irratti daayireektarri ol'aantuun abbaa taayitichaa Haannaa Tahakluu akka ibsanitti waggoottan darban kallattiiwwan imaammata mootummaa riifoormii dinagdee namdhalee fi hammattoowwan fooyyessii dinagdee waliigalaa irra kaa'uun hojii gabaa kaapitaalaa gurmeessuun geggeeffamaa turuun eeran. Haaluma kanaan xiyyeeffannaa ol'aanaa akkaan ture hammattoowwan seeraa qopheessuu akka ture yaadachiisanii hammattoowwan seeraa kun abbaa taayitaa gabaa kaapitaalaa gabaa qabeenya sanada Itoophiyaa fi dhaabbileen gabichaa wal quunnamsiisan akka beeksisanis taasifamaniiru jedhan. Labsichi gabicha saffisiisuuf dhaabbilee mijatanii fi teekinooloojiiwwan akka uumaman kan taasisu hojimaanni diriirfamuu himaniiru. Keessumaa investoroota gidduutti daldala qabeenya sanada geggeeffamu teekinooloojiin akka ta'u fakkeenya kaasaniiru. Rakkoolee investoroota miidhaa turan hambisuu fi ragaalee murteef garaagaraa akka argatan hojimaata taasisuu uumamuu dubbataniiru. Abbaan taayitichaa investarri ijoon qabeenya sanada dhiyeessuun kun amanamuu gabaa kaapitaalaa ijaaruuf xiyyeeffannaan kan hojjetamu ta'uu gabaaseera. Dabalataan qaamoleen qooda fudhattootaa gabicha keessatti hirmaannaa dammaqaa akka qabaatan oomishaalee fi tajaajilan hedduu gabaaf akka dhiyaatanii fi hunda kan hirmaachise taasisuuf kan hojjetu ta'uu ibsaniiru. Enterpiraayizoota xixiqqaa fi gadaanaa akkasumas damee dhuunfaa dabalatee hunduu akka hirmaatan hojimaan diriirfamuus kaasaniiru. Gabaan kaapitaalaa Itoophiyaa dinagdee waliigalaa kan tumsanii fi damee jireenya lammiilee jijjiiruu akka xiyyeeffatuufis himaniiru. Gabaa qabeenya sanada Itoophiyaa akaakuuwwan daldalaa sadii giddu galeeffachuun gabaalee garaagaraa sadii jechuunis gabaa aksiyoonaa, gabaa sanadaa idaa fi gabaa filmaataa kan dhiyeessudha jechuun ibsaniiru. Lolli naannolee Oromiyaa fi Amaaraa akka dhaabbatuu fi waldhabdee qondaaltota naannoo Tigraay gidduu jiru furamuu akka qabu Paatriyaarkiin Itoophiyaa gaafate. Lolli naannoo Oromiyaa fi Amaaraa akka dhaabbatuu fi waldhabdeen garee hooggansa naannoo Tigraay gidduutti uumamee furamuu akka qabu Paatriyaarkiin Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa qulqulluun Abuuna Maatiyaas waamicha taasisan. Paatriyaarkichi waamicha guyyaa kaleessaa taasisaniin nageenya jireenya dhala namaaf barbaachisaa ta'uu dubbataniiru. Dhalanii dhungachuu guddisanii gaa'ela gahuu namoota boqotan nagahaan geggeessuudhaan nageenyi barbaachisaadha jedhan. Yeroo ammaatti gatiin meeshaalee garaagaraa beekamaadha. Gatiin nageenyaa garuu hin shallagamne jechuun jaalala obbolummaatiin wal dhabdee furuun barbaachisaa akka ta'e eeraniiru. Addunyaa irratti waliigalteen araaraa hedduun raawwatamaniiru kan jedhan dhalli namaa garuu akka du'u irraanfachuu waliigaltee mallatteeffame osoo hin turin irra deebiin hokkora biraa uume jechuunis kaasaniiru. Waraanni kutaalee biyyattii garaagaraatti deemaa jiru dhaabbachuun nageenya akka barbaadan Paatriyaarkichi waamicha taasisaniiru. Waldhabdeen qondaaltota naannoo Tigraay gidduutti uumame uummata irratti gadadoo fi dhiphina dabalataa fidaa waan jiruuf aangawoonni rakkoo kana akka furanis kaasaniiru. Yeroo waraana naannoo Tigraayitti mudatee turetti isaan cinaa dhaabbachuu dhabuuf Paatriyaarkichi abbootii amantaa Tigraay dhiifama erga gaafatanii booda wanti hundi kan milkaa'uu karaa nagahaatiin ta'uu qaba jechuun araaraaf qophaa'oo ta'uun barbaachisaa akka ta'e eeran. Akkasumas maatilee naannolee kirkirri lafaa mudachaa jirutti argamaniif kadhannaa fi akka taasisan eeruun lammiilee balaa kanaaf saaxilaman gargaarsi akka taasifamuufis gaafataniiru. Qubattoonni Israa'el West Bank jiran Tiraamp filatamuutti gammachuu isaanii ibsachaa jiru. West Bank bakka bulchiinsa Filisxeem jala jirtu yommuu ta'u qubattoonni Israa'el 100,000 lakkaa'aman humnaan lafa kana qabachuun iddoo kana kan isaanii godhachaa jiru. Qubattoota Israa'el hedduu West Bank humnaan qabatanii jiran biratti daangaa Israa'elii fi lafti isheen bara 1967tti waraana guyyaa jahaatiin qabattee gidduu garaagarummaa homaatu hin jiru jedhan. West Bank kan Filisxeemotaa osoo hin taane akka kan Israa'el taatetti of amansiisanii keessa jiraachaa jiraachuus ni himu. Namoonni turistoota garas geggeessuun daawwachiisanis West Bank akka naannoo Israa'el tokkootti kan ibsanidha. Magaalaa Filisxeemotaa Naabulaas jedhamtu ammoo akka bakka Waaqayyo Yahudotaaf kenneetti waadaa galeetti jechuunis Yahudonni naannawa san jiraatan kan amananidha. Haa ta'u garuu Israa'el West Bank ifatti qaama Israa'el gootee labsuu dhiisuun qubattoota akka sondiraatiif mataa dhukkubbiidha jedhama. Israa'el qubsuma seeraan alaa West Bankitti taasiftu akka dhaabdu UN irra deddeebiin akeekkachiisus
Ammayyuu qubattoonni Israa'el Filisxeemota lafa humnaan irraa fudhachuudhaan mandara mataa isaanii ijaarachaa jiru. Doonaald Tiraamp pirezidaantii US ta'ee filatamuu isaa qubattoonni kun akka carraatti itti fayyadamaa jiru jechuunis kaasaniiru. Tiraamp mo'atuu isaatiin baay'een gammachuu kan qaban Yahudotaa fi Saamaariyaa keessatti birmadummaa itti fufsiisuun barbaada. Kan ammoo Tiraamp ni deeggarra jedheen yaada jechuun yaada kaasaniiru. Tiraamp nama qubsuma Israa'el West Baankitti taasisu deeggaru Israa'elitti ambaasaaddara US godhee muuduunsaa kanuma waan mirkaneessu fakkaata. Tiraamp filannoo US akkuma mo'ateen Maayik Hakaambee Israa'elitti ambaasaaddara gochuun muuduun isaa beeksisee turuun ni yaadatama. Maayik Hakaambeen ijaarsa qubsuma qubattoonni Israa'el West Baankitti taasisan nama ifatti deeggaru yommuu ta'u, kunis ammoo lafa babal'ifannaa qubattoonni Israa'el Filisxeemota irratti raawwatan cimsanii itti fufuuf abdii kan horeefidha jedhan. Yizraa'el Gaantis geggeessaa kaawunsilii qubsuma naannoo bakka qubsuma Kaarnee Shomroon jedhamutti kan ta'u yommuu ta'u, sababa Hamaas onkololeessa 7 bara 2023 Israa'el irratti lola baneef Tiraamp irraa dhiibbaan qubsuma Israa'el taasisuutti akka hin jiraanne wantoota akeekan akka jiran himaniiru. Warri qubattoota as Israa'el keessatti ta'e US keessatti birmadummaa keenya kan West Bank keessatti akka hojiirra nu oolu nuuf hubatamuu qabu jechuun kaasaa jiru. Adeemsa borii milkaa'inaa jechuun kan danda'aniin yeroo deemaa jiranitti akka yaada kiyyaatti abjuun kiyya lama kunis biyya gochuu fi naannawa kanatti jireenya dheeraa jiraachuudha jechuun jiraattonni naannaa san jiran yeroo tarii kaasaatiin jiru. Gadaa bulchiinsa isaanii xumuraa kan jiran Joo Baayiden rakkoon Israa'elii fi Filisxeemota lamaan isaanii iyyuu biyya walabaa ta'anii karaa nagahaan akka furamu deeggaraa turan jedhan. Tiraamp yaada Baayideniin adda ta'e kan qabu yommuu ta'u qubattoota seeraan alaa kanas kan deeggarudha. Haa ta'u malee Israa'el West Bank akka of jala galchitu ni deeggara yoo ta'e michoota ishee US kanneen akka Saawud Arabiyaa fa'aa dhabuu qofa osoo hin taane fudhatama akka hin qabnes naannichatti rakkoo walxaxaa keessa US akka seentus ni taasisa jedhamee eeggamaara. Akkasumas miseensota Rippaabilikaanii waa'ee qubsuma Israa'elootaa yaaddoo qabaniif waa'ee fuulduree West Bank Israa'el jalatti maal ta'uu malu kan jedhu yaaddoo qaban moggaatti dhiibuu akka danda'us kaasaa jiru. West Bankitti dursituu qubattoota Israa'el kan taate Soondiraa Baaraas Filisxeemonni West Bank Israa'el jalatti hin bulu yoo jedhan bakka barbaadan dhaquu ni danda'an jechuun guutumaan guututti yaada isaanii ibsataniiru. Birmadummaan akka mirkanaa'u yoo itti fufnee hojjenne waccinii fi iyyi baay'een inuma dhaga'ama garuu bakka tokkotti dhugaan hin jijjiiramne ni uumama jechuun dubbatteerti. Ji'a sadaasaa keessa Tiraamp akkuma filannoo US mo'ateen ministeerri maallaqaa Israa'el Bezaaleel Stoomrich qubsuma Israa'el West Bank keessa jiranitti Israa'el akka dabalataaf ifatti waamicha dhiyeessiteerti. Barri 2025 Yihudotaa fi Saamaariyaa West Bank keessatti bara birmadummaa itti labsamu ta'uu qaba jechuunis dubbattee turte. Tiraamp barcuma White House gaafa qabatu Israa'el West Bank ifatti akka of jala galchitu deeggaruus dhiisus Israa'el qubsuma geggeessaa jirtuun duraanuu of jala galchuun agarsiisaa jiran jechuun lammiileen Filisxeem hedduun kaasaniiru. Mohaa'ib Salaamaa jiraataa lammii Filisxeem West Bank keessa jiraatu yoo ta'u yaada isaa BBC'f akka himetti manni maatii isaa magaalaa Naabaalaas keessa qarqara jiraataa ture jalaa diigame bakka kanatti Israa'elootaan bakka bu'eera jechuun dubbateera. Akkaataa waliigaltee Oslootti Israa'el dhimma nageenyaa karoora ilaalchisee West Bank 60 irratti to'annoo jala qabdi jedhan. Qubattoonni ishee West Bank yeroo mandara ijaaratan qubsuma babal'isan hin dhorkitu manneen Filisxeemotaaf ammoo hayyama ni kenniti jechuun galmeessanii turan. Sarbama mirga namootaa qubattoonni Israa'el West Bankitti Filisxeemota irraan gahan sababa gochuun biyyoonni akka US fi UK fa'aa qubattoota kanarra qoqqobbii ka'anis qubsuma babal'isuu fi Filisxeemota qe'ee isaanii irraa buqqisuun itti fufeera. Waggoota muraasa darban keessatti mandaroonni Filisxeem 20 ol ta'an qubattoota Israa'eliin buqqifamanii bakka buufamaniiru. Qubsumni kun ammoo West Bank bakkeewwan to'annoo siivilii Israa'el jala jiran qofa osoo hin taane bakkeewwan birootis humnaan dabalataan fudhataniiru. Ameerikaan pirezidaantii Veenzuweelaa hidhuuf namni ishee gargaare beenyaa miiliyoona 125 argata jechuun waadaa galte. Pirezidaantiin Veenzuweelaa kan ta'an Niikoolaas Maaduroo hidhuuf namni odeeffannoo kennuuf yoo jiraate doolaara miiliyoona 125 badhaasa qopheessuu US beeksifteerti. Niikoolaas Maaduroo filannoo Veenzuweelaa keessatti geggeeffame waliin dhahuun waggoota 6 itti aanan bulchuuf waadaa akka galetu himama. Sirni kakuu galuu isaas komii yakka hawaasa idil-addunyaa irratti dhihaatuu fi mormii garee mormitootaa akka yaadee kaasaniiru. US kanaan dura namoota Maaduroo qabuuf ishee gargaaruuf doolaara miiliyoona 20 kennuuf waadaa kan galtee turte yommuu ta'u
amma garuu miiliyoona 25tti dabaluudhaan ol guddifteerti. Nikolaas Maaduroo qofa osoo hin taane ministeera dhimma alaa biyya keessaa Diyaasdaadoo Kaabeelos hidhutti akka baaftee US kakatteerti. Ministeera ittisaa Veenzuweelaa Vilaadimiir Paadiliinoo hidhuuf nama odeeffannoo kennuuf yoo jiraate ammoo doolaara miiliyoona 15 ramadeera jechuun US ifatti beeksifte. UK'n gama isheetiin qondaaltonni ol'aanoon Veenzuweelaa 15 irratti qoqqobbii kaa'uu beeksiftee turuun ni yaadatama. Ministeerri dhimma alaa UK Deevid Laamii mootummaan Veenzuweelaa mootummaa seeraan alaati jechuunis ibsaniiru. Gamtaan Awurooppaa Veenzuweelaan biyya dimokiraasii guddisuu fi olaantummaa seeraa irratti jijjiirama hin agarsiifne jechuun dhorkaa kaa'uu jimaata ammajjii 10 beeksiseera. Kanaanis sarbamni mirga namaa mootummaa Nikolaas Maadurootiin raawwatamu ibsuun qoqqobbii haaraa irra kaa'uu beeksifte. Maaduroon garuu komii biyyoota lixaa fi geggeessitoota mormuu irratti dhiyaatu irra deddeebiin waakkateera. US nama odeeffannoo kennuuf yoo argatte Maaduroo hidhuuf kan ishee kakaasee dhimma daddabarsa qoricha sammuu namaa hadoochuu malaammaltummaa fi kanneen biroo bara 2020 tureeti jedhan. US bara 2020 shororkeessummaa naarkootiksiitiin Nikolaas Maaduroo fi qondaaltota ol'aanoo Veenzuweelaa irratti himata bantee turuun ni yaadatama. Bulchiinsi Maaduroo qoricha sammuu namaa hadoochuu gara Ameerikaa akka galu gochuun fayyaa lammiilee Ameerikaa balaaf saaxileera jechuunis himatteerti. US bara darbee boba'aa Veenzuweelaa irraa qoqqobbii keessus Maaduroon tarii filannoo haqa qabeessa geggeessa jechuun qoqqobbii sana laaffisaa turuun ishee waan dagatamu miti. Kufaatii diinagdee Veenzuweelaatti mudateef Maaduroon qoqqobbii US kaa'uu kan komatu yoo ta'u, qeeqxonni isaa garuu malaammaltummaa bulchiinsi gaariin dhabamuun sababa ijoo kufaatii diinagdee biyyattii kaasaniiru. Maaduroon sirna kakuu yeroo raawwatu pirezidaantummaa itti aanu yeroo nageenya badhaadhina walqixxummaa fi dimokiraasii haaraan itti dagaaguudha jechuun kan mirkaneessu lubbuu isaatiin kakatee aangootti deebi'e. Filannoo adoolessa 28 geggeeffame Maaduroon mo'achuu labsus biyyoota ollaa Veenzuweelaa ta'an kanneen akka Biraaziilii fi Koolombiyaa dabalatee fudhatama dhabsiisaniiru. Mormitoota biyyattii dabalatee biyyattiin akka US fa'aa kaadhimamaa paartii mormituu biyyaa baqatee jiru Edmundoo akka filannichi mo'ateef pirezidaantii seera qabeessi isa jechuun Nikolaas Maaduroo kufaa taasisaniiru. Mootummaan Nikolaas Maaduroo gama isaatiin geggeessaan paartii mormituu kun bakka inni jiru akka dabarsee isaaf kenneef beenyaa doolaara 100,000 kaffaluuf waadaa galee tureera. US fi UK'n industirii boba'aa Raashiyaa irratti qoqqobbii cimaa kaa'an. Bulchiinsi Baayiden industirii boba'aa Raashiyaa qoqqobbii cimaa kaa'uu beeksise. Kunis galii Raashiyaa boba'aa irraa argatu waraana Yukureen irratti geggeessaa jirti jechuun danquuf kan karoorfameera. Qoqqobbiin US kun dhaabbilee fi namoota dhuunfaa Raashiyaa 200 ol irratti kan xiyyeeffate yommuu ta'u, daldaltoonni qondaaltonni mootummaa kaampaaniiwwan inshuraansii fi kaanis as keessatti akka argaman himameera. Raashiyaan akkuma Yukureen weerarteen biyyoonni lixaa qoqqobbii garaagaraa hedduu Raashiyaa irratti tuulaa turaniiru. Ergasii tarkaanfiin US fi UK kun kan jalqabaati. Kaampaaniiwwan boba'aa Raashiyaa irratti xiyyeeffachuun madda galii Raashiyaa gogsa jedhanii ministeerri dhimma alaa UK Deevid Laamii. Dabalataanis US eenyu boba'aa Raashiyaa karaa seeraan akka bituu qabu daangessuuf sochii gochaa jiraachuu himan. Akkasumas dooniiwwan Raashiyaa dhoksaadhaan boba'aa biyyoota addunyaa garaagaraatti fe'an irrattis xiyyeeffannoon himameera. Pirezidaantii US Joo Baayiden akka jedhanitti pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Putiin haala rakkisaa keessa jira jechuun itti himaniiru. Gatiin boba'aa US keessatti saantima 3 yookaan 4 dabaluu danda'a jechuun qoqqobbiin bulchiinsi isaanii kaa'e garuu guddina diinagdee Raashiyaa irratti dhiibbaa cimaa akka qabu himaniiru. Pirezidaantiin Yukureen Volodimiir Zelenskiin qoqqobbiin haaraan industirii boba'aa Raashiyaa irratti kaa'ame US'n galateeffataniiru. Raashiyaan Yukureen weeraruu booda qoqqobbiiwwan Raashiyaa irra kaa'aman keessaa tokko hanga boba'aa Raashiyaa gabaaf dhiyeessuu irra daangaa kaa'uudha jedhan. Yukureenitti ambaasaaddara duraanii US kan ta'an Joon Herbist tarkaanfiin Baayiden amma fudhatan tarkaanfii murteessaa jechuun jajaniiru. Haa ta'u malee hojii irra oolmaa qoqqobbii kanaa sirnaan ta'uu akka qabus kaasaniiru. Yaaddoon isaanii Tiraamp gaafa aangootti dhufu maal gochuu akka qabu hin beekamu kan jedhu waan ta'eef Baayiden bara aangoo isaanii xumuruuf yeroo gabaabaatu isaan hafa jechuun yaaddoo qabanis asumaan himaniiru. Tiraamp gaafa barcuma White House qabatu qoqqobbiin kun akka itti fufu ni taasisamoo hin taasisuun tarkaanfii biraa akka ta'uu qabus warri qoqqobbii kana deeggaran yaaddoo hin uumameera. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya oduun har'aaf isiniif dhiyeessine kanan gammaatti dhaggeeffattanidha. Waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.